Iraan xayyaara qofa hin rukunne. Iraan xayyaara ajajaa fi qajeelfama kennu rukutte. Xayyaarota birootiif eessa akka deeman maal akka dhukaasanii fi balaan eessa akka dhufaa jiru itti himu. Xayyaara ajajootaaf fakkii dirree waraanaa guutuu yeroo qabatamaa kennu. Xayyaara waraanaa Ameerikaa boombii roobsitootaa fi ajajoota lafoo fakkii tokkicha waliigalatti walitti hidhu. Innis E3 Century AWACS jedhama. Suuraawwan arrabaa jiranis guutummaatti barbadaa'uu isaa agarsiisu. Kubbaan raadaariin qaamni inni guddaan xayyaara kanaa caccabee qaama xiyyaarichaa booba'aa jiru cinaa dirree daandii xayyaaraa irratti kufeeti jira. Wanni oduu kana caalatti guddisu garuu kana. Pireezidaantii Yuukireen Zelenskiin Raashiyaan guyyoota haleellaa kana dura turanitti si'a sadii suuraa saatalaayitii buufata kanaa kaaseeti jirti jedhan. Iraan xayyaara kana akka tasaa hin arganne baga nagaan deebitan. Har'a guyyaa 30ffaa waraana Iraan haleellaa tarsiimoo waraanaa kana keessatti isa olaanaa ta'ee fi wanta tokkicha caccabe kana xiinxalla. Maaltu barbadaa'e? Waraana kanaaf maal jechuudha? Akkasuma hariiroo Raashiyaan qabdu waraanni kun dhugumaan akkamitti adeemsifamaa akka jiru maal nuuf hima? Namoonni baay'een xayyaarri raadaarii rukutame jaanii bira dabran. Ani asitti garuu maal tokko dhabame sirriitti akka hubattanii barbaadan. E3 Century AWACS'n xayyaara basaasaa baratame sanaa miti. Inni buufata ajajaa qilleensarra balali'uudha. Xayyaara buuraa Boeing 707 irraa fooyya'ee hojjetame yoo ta'u, kubbaa raadaarii naanna'u kan fageenya daayimetirii fiitii 30 qabu qaama xayyaara kanaa irraa fiitii 11 ol ka'ee baata. Raadaariin sun fageenya maayilii 250 keessatti akkasuma digirii 360 wantoota jiran lafarraa kaasee hanga samii gubbaatti lafa yookaan bishaan irratti haala qilleensaa kamiyyuu keessatti to'achuu danda'a. Yeroo tokkotti xayyaarota dhibbootaan lakkaa'aman hordofuu fi balaa diinaatii fi firaa gargar baasuu danda'a. Xayyaarri diinaa gad ji'ee lafatti siqee yoo balali'e ni qabata. Garuu raadaariin qaama isaa tokko qofa. E3'n hojjettoota hanga 23 baata. Ogeessota balallii 4 dabalatee ogeessota misiyoonii 19 kanneen basaasan hordoffii diinaa to'annoo meeshaa waraanaa hoggansa waraanaatii fi qunnamtii raawwatan of keessaa qaba. Inni humna dirree waraanaa keessa jiru hunda waraanota, boombii roobsitoota, markaboota, ajajoota lafoo fakkii tokkicha waliigalatti walitti hidha. Fakkii kana kallattiidhaan giddugala hojii qilleensaa jooyintii fi yeruma sana pireezidaantii fi barreessaa ittisaatiif dabarsuu danda'a. Kun waraana galaanaa irraa eegalee lafee duwidaa hojii qilleensaa Ameerikaa tureeti jira. Tuula Deezerti Storm, Kosovo, Iraaq, Afgaanistaan, ICS amma immoo Iraan humni qilleensaa Ameerikaa yeroo tokko xayyaarota kana 30 qaba ture. Boeing isa dhumaa bara 1992 keessa kenne. Waggaa 30 dura hir'inni baajataa lakkoofsa xiyyaarota kanaa gara 16tti gadi buuseeti jira. 16 sana keessaa 6tu gara buufata qilleensaa Piriinsi Sultaanitti duula Epic Furriitiif bobbaafame. Amma 5 qofaatu hafe. Kan barbadaa'e E3G lakkoofsi isaa 81 kan kutaa to'annoo qilleensaa 552ffaa buufata humna qilleensaa Tinker Oklahoomaa irraa ramadame. Miidhaan irra ga'e balaa cimaa fi suphamuu kan hin dandeenyedha. Suuraawwan wanni isaan agarsiisanii fi wanni isaan nutti himan kana. Miidhaan kun kan xiyyeeffate gama duubaa xayyaarichaa bakka utubaan kubbaa raadaarii itti hidhametti. Ogeessi ittisaa suuraawwan kana xiinxalu tokko akkas jee jira. Kallattiin waan inni jeen isiniif dubbisa. Xayyaarri kun kallattiin kubbaa raadaarii irra haleelame. Kun amala isaa isa guddaadha. Akka tilmaama kijaatti mataan misaa'ila sanaa raadaara kana barbaadaatti ture jee. Hubadhaa Iraan xayyaara lafarraa qofa osoo hin taane haleellaan kun gara kutaa hojii waraanaa keessatti iddoo guddaa qaba. Buufata waraanaa sana keessatti kallattiidhaan akeekamee akka dhukaafame fakkaata. Kun misaa'ila karaarraa jallateen turre. Xiinxalli ragaa teessuma lafaa bakka itti rukutame daandii xayyaaraa irratti adda baaseeti jira. Haleellaan bitootessa 27 kun yoo xiqqaate misaa'ila baalastikii Iraan tokkoo fi diroonii 25 of keessaa qaba ture. Dhukaasa qindaa'aa fi sirrii misaa'illi kun gamoo hojjettoonni Ameerikaa keessa jiran haleele. Diroonoonni immoo daandii xayyaaraa haleelan. Xayyaaronni boobaa guutan keesii 135 Istiraatoo taanker hedduunis miidhamaniiti jiru. Gaaffiin ogeessonni hundi amma gaafachaa jiran garuu Iraan eessa ilaaluu akka qabdu akkamitti sirriitti beekti. Asirratti wanti oduu kana haleellaa waraanaa irraa gara dhimma iddoo guddaa qabutti jijjiiru tokkotu jira. Pireezidaantii Yuukireen Volodimir Zelenskiin ragaa iccitii NBC News waliin qoodaniin Raashiyaan guyyoota haleellaa Iraan dura si'a 3 suuraa saatalaayitii buufata waraanaa Piriinsi Sultaan kaasuu ishee ibsan. Yeroo 3 guyyoota haleellaa sana dura turan keessatti yaadni Zelenskiin kennan Iraanota gargaaruun faayidaa Raashiyaatu keessa jira jee yaada jee. Xiinxalli miidiyaaleen dhihaa haleellaa kanaaf kennan kana dhugoomsa. Sirrummaan AWACS itti haleelame keessattuu kubbaa raadaarii irra ragaa qulqullina olaanaa qabuu fi yeroo sirrii ta'etti teessuma xayyaaraatii fi sochii buufata kanaa argachuu isaanii agarsiisa. Ragaa akkasii suuraa saatalaayitii irraa argatta. Ragaa akkasii Raashiyaan ni qabdi. Hirmaannaan Chaayinaan ragaa kana keessatti qabdus gabaafameeti jira. Iraan eega haleellaa sana booda suuraawwan saatalaayitii Chaayinaa kan xayyaarota gubachaa jiran agarsiisan gadhiisteeti jirti. Iraan kallattii adda addaatiin deeggarsa basaasaa alaa argachaa akka jirtu fakkaata. Kun eegasii waraana Ameerikaatii fi Iraan qofa miti. Yoo Raashiyaan Iraaniif ragaa iddoo haleellaa dhiyeessaa jiraatte
ragaa kallattiidhaan xayyaara Ameerikaa doolaara miliyoona 100 lakkaa'amuu fi bakka bu'uu hin dandeenye barbadeessuu fi loltoota Ameerikaa 10 ol madeesse. Kun waraana bakka bu'ummaa sadarkaa Waashingtan callistee ilaaluu hin dandeenye irra gaheeti jira. Dhiibbaan kun waraana Yuukireen, Naatoo fi haala Ameerikaan amala Raashiyaa itti ilaaltu irratti fidu baay'ee cimaadha. Dhiibbaa dhabamuu xayyaara kanaa sirriitti haa ibsinu. Dhabamuun xayyaara E3 Century AWACS balaa tarsiimoo guddaa xayyaara tokko dhabuu caalu qaba. Dandeettii balaa diinaa dhufaa jiru adda baasuutii fi tarkaanfii deebii qindeessuun laaffisa. Xayyaarri E3 buufata Piriinsi Sultaanitti hafaniitti jiru. Garuu dandeettiin hojii xayyaarota kanaa waraanni kun eegaluu durayyuu 56 qofa ture. Kanneen kun xayyaarota dulloomanidha. Inni haaraan kan ijaarame bara 1992 meeshaan jijjiirraa xiqqaadha. Suphaan ulfaataadha. Jaagara dirree waraanaatti bobbaafaman keessaa tokko dhabuun dandeettii isaanii walakkaatti gadi hin buusu. Garuu dandeettii hojii isaanii baay'ee miidha. Iraanis kana waan beektu fakkaata. Iraan raadaarii iddoowwan qunnamtiin xayyaarotaa fi buufata waraanaa haleeluudhaan duula farra qilleensaa wal madaalaa hin taane gaggeessaatti jirti. Waraana qilleensaa kana mo'achuudhaaf yaalaa hin jirtu. Hin dandeessus. Kanaa mannaa bu'uuraalee humna qilleensaa Ameerikaa akka hojjetu taasisan maalaan rukutaatti jirti. Xayyaarota boba'aa guutan AWACS kan isaan qindeessu raadaara balaa dhufu hordofu. Humna qilleensaa Ameerikaa fuulaa fi fuulatti waraantee mo'attu ni jaamsita. Boba'aa dhorkita. Qunnamtiis ni kutta. Tarsiimoon Piriinsi Sultaan irratti mul'achaa jiru kana gama biraatiin qondaaltonni akka akeekkachiisanitti Ameerikaa fi Israa'el misaa'eloota Tomahawk fi ittisaa isaanii saffisaan fixaatti jiru. Ameerikaan torbee 4 keessatti misaa'eloota Tomahawk 850 ol dhukaasteetti jirti. Hanqinni meeshaa waraanaa kaleessa gabaafame dhugaadha. Dhabamuun AWACS kana ammoo rakkoo humna waraanaa dhumachaa jiru kana irratti dhibee dabalata. Haala kana hunda keessatti tarkaanfiin irraa tokko xiyyeeffannoo kan barbaaduu fi akka jijjiiramaatti ilaalameeti jira. Ambaasaaddarri Iraan dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti akka beeksanitti Teheraan deeggarsa namoomaa karaa galaana Hormuz akka dabru haala mijeessuudhaaf waliigalteeti jirti. Meeshaalee nyaataatii fi qonnaa karaa bishaanii kana akka dabran hayyamuun ambaasaaddarri kun tarkaanfiin kun kutannoo Iraan deeggarsa namoomaa gochuudhaaf qabdu agarsiisa jaan. Kuni waraanni kun eegalee ji'a tokkoon booda fooyya'insa isa jalqabaati. Kuni xiqqaadha. Dhukaasa dhaabuu miti. Waliigaltee miti. Garuu Iraan balbala xiqqoo banteeti jirti. Dhimma Hormuz irratti laafuu agarsiisuudhaaf tarii deebii dhiyeessii qabxiilee 15 Ameerikaan dhiyeessite ammaas teessoo irra jiruuf ta'uu danda'a. Wanaan namoomaa kun bal'achuu isaa hordofaa yoo dooniiwwan daldalaa hordofan gatiin boba'aa ni sochooti. Yoo hin taane rakkoon dinagdee ni hammaata. Guyyaa 30ffaan guutummaatti kana fakkaata. Iraan xayyaara ajajaa qilleensarraa Ameerikaa iddoo hin buune haleellaa sirrii ragaa saatalaayitii Raashiyaatiin gargaarame fakkaatuun barbadeessiteetti jirti. E3 Centuriin ajajoota Ameerikaadhaaf ijoo ta'e buufata Saawudii irratti caccabeetti jira. Tarsiimoon Iraan humna qilleensaa Ameerikaa kallattiidhaan morkachuu mannaa jaamsuu balleessuu fi qunnamtii kutuu daangaa irratti hojjechaa jira. Yeroo wal fakkaatutti banaa namoomaa xiqqaan Hormuz irratti dhiyeessiin qabxiilee 15 ammaas deebii hin arganne. Paakistaan ammaas giddugalummaadhaan hojjechaatti jirti. Karaan dippiloomaasii kan banaan jiru. Inumaatuu dhiphootti hanga boombiin buutti. Waraanni kun gara sadarkaa isaa isa xaxamaa fi balaa qabutti seenaatti jira. Duulli waraanaa kun meeshaalee Ameerikaa saffisaan fixaatti jira. Karaan dippiloomaasii dhiphaadha. Qomni Raashiyaa amma balaa loltoota Ameerikaa ajjeessa kana irratti mul'ateeti jira. Hirmaannaan Raashiyaa akkaataa isin waraana kanatti ilaaltanii jijjiira. Yaada keessan koomentii jalatti naaf barreessaa.